Kaayyoo jechuun wantoota akkaan barbaaddu, wantoota akkaan jaalattu, kan arkachuu hawwitu yookaan dhugoomsuu barbaaddu ta'uu danda'a. Kaayyoon wantoota irra gahuu yookaan dhugoomsuu hawwitu tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa walitti qabattee bilbila ammayyaa bitachuun qaba jettee yoo yaadde sunis kaayyoo ta'uu danda'a. Yoo barataa taate barataa kutaa tokko irraa gara kutaa tokkotti dabruudhaaf qabxii gaarii galmeessuun qaba jettee yaaduun kaayyoo ta'uu danda'a. Yoo qabeenya horachuu barbaadde waggaa 3 keessatti qabeenya hammanaan horachuu barbaadde jettee yaaduun kaayyoo ta'uu danda'a. Akkasumas yoo waa barachuu barbaadde beekumsa hammanaan horachuu qaba jettee hariiroo namoota waliin qabdu fooyyessuu yoo barbaadde fayyaa kee qaama kee waanuma kamuu haa ta'u galmii ati kaayyattu kaayyoo keeti. Akkamitti kaayyoo kaayyatan? Kaayyoo kaayyachuudhaaf qabxiiwwan ijoo ta'an kanneen kanamee hordofi. Tokkoffaa kaayyoo ifa taate qabaadhu. Kaayyoo hawwii gogoyduu irraa wantoota adda godhan keessaa inni tokko kaayyoo ta'e ifatti beekuu fi kaayyoo ifa taate kaayyachuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti kaayyoo ta'e ifa godhadhu. Lammaffaa kaayyoo ta'e waan amansiisaa fi waan fakkaataa irratti hundaa'uudhaan kaayyadhu. Kaayyoon ta'e hawwii qofa taqamoo wantoota hin dandeenyeef humna keetiin wal madaalle ta'uu hin qabdu. Sadaffaa kaayyoo ta'e barreeffamaan kaayyadhu. Kaayyoo ta'e barreessi. Kaayyoon bifa barreeffamaatiin kaayamte kaayyoo nama onnachiiftu. Kanaafuu kaayyoo ta'e barreessi. Kaayyoon mataa isiitiin kaayyachuun qofti gahaa miti. Kanaaf kaayyoo ta'e karooraan deeggari. Tarsiimoo fi tooftaa ittiin kaayyoo san galmaan gahuu dandeessu kaayyadhu. Ammas qabxiin biraa kaayyoo guddoo dhugoomsuuf yeroo tokkotti hoggu takka fuulduratti tarkaanfadhu. Mee ati silaa arba guddaa tokko nyaadhuutii fixii siin jaanii akkamitti fixxa? Akka itti fixxuun siif hima. Arba guddaa kana guyyatti hogguma takka itti dhufteetuma xiqqoo irraa nyaattee irraa deemta. Guyya kaanis xiqqoo osuma xiqqoon qottuu fixxa jechuudha. Kaayyoo guddoo dhugoomsuufis akkana goota. Wantoota xixiqqoo tarkaanfii xixiqqoo hojiilee xixiqqootti adda caccabsiteeti guyyuu waa xiqqoo hojjechuudhaan hojjechuu dandeessa. Qabxiin biraa yeroo kaayyoo kaayyattu namoota milkaa'an fakkeenya godhadhu. Namoota kana dura bakka guddaa gahan qunnami. Akkamitti akka kaayyoo kaayyatan, kaayyoo isaanii akkamitti akka galmaan gahan qoradhu, gaafadhu, kitaabota dubbisi, viidiyoolee fi sagaleewwan akka kanaa dhageeffadhu. Gufuuwwan bakka yaadde gahuu irraa si dhoorkan addaan baafadhuuti qoradhu. Maalfaatu gufuu natti ta'uu danda'a? Maalfaa na barbaachisa? Maaliin godhuu qaba? Wantoota kana qoradhu. Qabxiin biraa ammaas kaayyoo guddoon yeroo akka fudhatu hubadhu. Yeroo gabaabduu guyya 2 guyya 3 guyya 4 hojjettee takka ammoo baatii 6 ji'a tokko waggaa tokkos ta'uu danda'a hojjettee wanti ati yaadde yoo hin dhugoomin abdii hin murin hubadhu. Kaayyoo guddoon aarsaa guddaa nama kafalchiisa yeroo fudhata. Kanaaf walumaa galatti kaayyoo akkaataa itti kaayyatan yoon guduunfaa isaa siif hime. Jarri faranjiidhaa waan smart juu tokko objektiivii takka galma tokko gaafa kaayyatan smart waan gabaajii smart jaamuu jira. Isa kana hordofuudha. Esiin dura specific jechuudha. Waan murtaawaa kaayyoon ta'e waan murtaawaa ta'uu qaba. Yoom maal akkamitti akka hojjechuu qabdu beekuu qabda. Wanti isa waan murtaawaa ta'uu qaba. Emmiin measurable jechuudha. Waan safaramaa ta'uu qaba. Kaayyoon ta'e wanti sun fakkeenyaaf qabeenyaan horadha. Abbaa qabeenyaatiin ta'uu barbaada jechuun takkaa barataa cimaa ta'uu barbaada jechuun kaayyoo ta'uu hin danda'u. Akkamitti akka cimtu qabeenya horachuu barbaada abbaa qabeenyaa ta'uu barbaada amata meeqa keessatti hammam waan safarama. Amata 5 dhufu keessatti qabeenya hammanaan horachuu barbaada. Akkas ta'uu qaba. Achievable kaayyoon ta'e waan qabatamaa fi waan hojjetamuu danda'u waan hojiitti hiikamuu danda'u ta'uu qaba. Arriin realistic waan ammas dhugaa irratti hundaa'e tokko ta'uu qaba. Kadhumaa time bounded waan yeroodhaan daangeffame yeroo hangana keessattiin waan kana dhugoomsaa waan jiru ta'uu qaba. Kanaaf galatoomaa Dr. Iliyaas Hordofa. Chaanala Dr. Iliyaas Podcast jiru kana subscribe godhaa. Akka sagantaan akkanaa kun yeroo ani gadhiise hunda isin bira ga'uuf immoo notification on godhaa.